bara jarri dhufanii loon keenya sin dhumanii bara mashashaan dhufe birmadummaan ni hafee waliin akka seera Oromotti karaa awlallee karaa muudaa karaa awlallee wajjin kadhannee turree achi wajjin jiran. Wanni tanatu khirrii keessatti addaan malee tokkichaa jiru. Yoo sargillee yoo du'allee walumatti waljuma gargaaree. Uummata agartee tokko ta'ee haadhaaf haadhoo ta'ee obbolaa ta'ee waliin jiraatu seenaa keessa maaddii tokko keessaa waliin nyaatu dantaa siyaasaatiif jecha. Baddaan Tuulamaa kun dachii Oromoo Tuulamaa taatullee jaarraa oliif giddugaleessa moototaa waan turteef dachii Oromoon Tuulamaa wal'aansoo jajjabaa irratti keessummeessaas ga'e. Lafti kun lafa roorroon moototaa keessatti hidda gadi fageeffatee yoo nageesse waan taateef dachii gootummaan illee keessatti daraaree aadaa ta'aa dhufe. Mootii Minilik lammaffaa kaasee mootonni Itoophiyaa martii uummata Tuulamaa kana buqqisuu, ajjeesuu, saamuu malee mootiin biyyanaa ka Oromoo Tuulamaaf tole seenaa biyya kanaa keessatti tokkollee hin turre. Teessuma lafa irra qubateerraa kan ka'e Oromoota kutaalee biroo caalaa akkasumas dursee roorroo moototaaf ka saaxilame Tuulamni hammeenya jajjabduu arge. Waanjoo gabrummaa mootonni Itoophiyaa uummata kanatti fe'an hin baannu jechuun warri gootummaan wareegamanis baay'ina isaanii dachiin Tuulamaa lakkaa'u. Tufaa Munaa, Jaarraa Matakkoo, Turee Galatee, Cuukkoo Roobii, Cangaree Sookibee, Garbii Bultoo, Kabbadaa Bizunash, Alamuu Qixxeessaa, Goshuu Gissillaa, Agarii Tulluu fi Obbolaasaa, Jeneraal Taaddasa Birruu, Badhaadha Dilgaasaa, Hayilamaariyaam Gammadaa, Muluu Hasanuu fi Asaffaa Shaaroo Lammii fa'i maqaa dha'uun ni danda'ama. Warri roorroo fi gidiraa qe'ee abbaa keenyaa irratti nagarru jechuun Oromoota kutaa Oromiyaa biraatti dahachuu filatan immoo baay'ina isaanii waaqaaf dachii qofatu beeka. Ubbuto galako obsiya garako mundatti wae mopini matana maja zamane garbu zamane tumudan adamne male amane tumudan adamne male tinas gabarre gudas gabarre bulu adamne male. Amma waa'ee Oromoota Tuulamaa Oromoota kutaa Oromiyaa kan birootti diddaa roorroo kanaaf bittinnaanii isinii dhiyeessuufi. Dachiin kun dachii Oromoo Sikkoo Mandooti. Asiin dura Koonyaa Arbaa Gugguu jedhamti. Amma godina Arsii aanaa Asakoo jedhuun. Aanaan Asakoo aanaa jaarraa oliif Tuulamnii fi Arsiin gamtaan keessa jiraatani. Gandoonni Biyyoo Diimaa Sangoo jedhaman gandoota keessa marmaaruun seenaa kana iyyaafachaa jirru. Nu biraa nafina. Manakane kani torbat bakataatti gal. Duboof. Addis Ababa cinaan gorreet
Taniyacha karaa Bishooftuu kana karaa Adaamaa kanaan dhoofneet karaa Sireetii yaafneet wal argii irraan buuneet qanii torbatti asitti galle daabbo qoloo keenya tolchine akaayii keenya nu akoofne beekalaa keenya shuuqqanne qixxaa tolchane fardeetti feedeti galgaloo bullu oo sa'aatii sagalii bakka bultii barbaad namni tokkoo bita akka nama 40-50 gisee tokko ka'e akkasitti kuunis immoo iyyuu deebi'eet immoo akkasitti fidee dhufu kuunis immoo firri kiyya duubatti fedhee dhaqee fidee dhufu kanatti biyya kana guun. Warri kun maatii Oromoo Salaalee buqqaanii waggaa 100 caaluuf konyaa tana keessa jiraatanii qacceewwan Oromoo Tuulamaa warra jalqabaas dhufee fi maatii isaanii irraa seenaa iyyafanna. Warra Tuulamaa kan buqqise sirna fiudaalaa keessa abbaa lafaatii jedhu maanguddoonni. Maqaan kiyya Taaddasaadha. Taaddasaa eenyu? Darseeti. Taraa dhufan. Kun dhufee waggaa lamatti tan dhufee jira. Waggaa saditti tan dhufee jira. Gisee san rakkoo biyyaa nu baasee taraa kun dhufee gosa ofii dhaqee fudhatee too dhufu. Bootaa arganne laftiin jirti kaa asitti abbaan lafaa makaraa isin agarsiisinaa kaa'ee tasubaa deem. Gammachuu bullii kun tan abbaan taa'ee amma jarri warri kun dhufe kun ganna eessa ba'eet kunno mogortan jedhan lafti sun lafa qotiisatii miti lafa horiiti ganna achi ba'ee gaafa achii dhufu aduu masqalaa ganama bakka horii yaafatu dhabe aduu masqalaa galan biyya keenya gammoojjiidha warri godaansaa deeme warri godaansaa gale bakka horiitti yaafatu dhabe horiin qe'ee mooraa oole abbaa lafaatiin biloo hin baaftu kaloo kiyyatti gadeedheen hin baaftu jedheen kalee gammoojjii dhufee tarra bakka itti baasuuf dhabde aduu masqalaa. Maqaan kiyya Tsaggaayee Baqqalaati. Baqqalaa Bulli. Abbaan obboleessi abbaa keenyaa hangafatu jira. Gammachuu Bullii jedhama. Akka isa birallee ani biyya abbaa keenyaa abbaan kiyya isa jalatti akka ilma isaa ta'e abbaan isaanirraa du'ee jira. Abbaan kiyya immoo Gammachuu Bullii kana jalatti akka ilmaatitti guddiseet biyyuma sanitti guddiseet ammallee akkuma ilma ofiitti biyya kanatti fidee yoo inni abbaa guddaan kiyya sun natti himu anillee isa jala ture ergan asitti dhaladhee Gammachuu Bullii san jalallee ture abbaa kiyyarraa illee abbaa guddaa kiyyaa hoo inni natti haasa'u bakka rakkuma lafaati waa baay'eetu natti ga'ee jedhe abbaan guddoon abbaan obboleessa abbaa kiyyaa sun Gammachuu Bullii sun biyya sanitti baay'ee namaanis baay'ee wal taane xiyyiiti sagalii itti tokkofamee achi sababa rakkina lafaa kanaan wal dhabbii namaatiin gara xiyyiiti sagalii natti tokkofamee ani isa jalatti guddadhu kanumarraan Gammachuu Bullii hangafa jara kanaati hangafa Tolaa Bullii hangafa Dinqituu Bullii hangafa Baqqalaa Bullii jarri kun afran waliin dhufan ga'a waliin kaasaniit Tolaa Bullii kun kayyuun Jawaar kun fuudhee dhufee achitti abbaan keenya immoo ijoolleedha jala dhufee biyyana dhufanii isaanuma jalatti guddatee. Maqaan kiyya Abarraa Baqqalaa Bulliin jedhama. Akka nutti manitti warri keenya ka dhufe biyya Shawaatii dhufanii Shawaa sanirraa ka dhufe tokkoffaan Gammachuu Bulliiti. Gammachuu Bullii immoo obboleewwan sadii qabatee dhufe tokko Tolaa Bulliiti tokko Baqqalaa Bulliiti. Baqqalaa Bulliin abbaa kiyya kana jechuudha. Tokko immoo amma obboleettii isaaniitii Dinqituu Bullii jedhamti. Jara kana dhufe biyya kana. Akka nutti manitti bargamoon kun samma ka agartan kun bakka kanatti ka agartan kun Gammachuu Bullii dhaabe. Gammachuu Bulliin bakka kana ka dhaabe biyya kamii fide biyya Shawaatii fide jedhan akka nutti manitti bargamoon yeroo sanii garuu baay'ee biyya kana hin jiru. Ani maqaan kiyya Jawaar Hajii jedhama. Fakkeenyaaf haati Jawaar Shamsii Tolaa jedhamti. Shamsii Tolaa jechuun Tolaan ka Bulliiti. Isarraa dhalatte jechuun isarraa dhalatte isaan Oromoo Tuulamaati. Shawarraa naannawa keenya kana biyya maatii keenya kan qubatanii. Kunis akka seenatti kan beeku seenaadhaan beeka jaarsonni haasa'an.
rakkoo abbootiin lafaa irraan gahin irraa shawarraa baqatanii biyya kana kan galan jechuudha. Achirraa qabatanii yaa'u fira ta'anii jechuudha. Abbaan isaa gosa biilaa jedhamurraa gosti haadhatiyyaa yookaan gosti abbaa isaa biilaadha. Biilarraa dhalatanii gosaan biilaadha. Inni Kasiraayi Muhammad akkuma jedhe haadhaan immoo Shamsiin Tatolaati. Shawaa Tuulamarraati jechuudha gostisi. Maatiin isaa kunoo biyyuma kana jechuudha kan itti dhalate. Kan itti guddate asirraa Arsii Godolchaa naannoo Culucii Riqsaa jedhamu galanii achirraa immoo Dhummuugaadha. Eegas booda dhimma barnoota ta'in gara biyya lattee ishaatti kan darbe jechuudha. Aayyoon tun aadde Muluu Badhaanee jedhamu. Akka xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad. Abbaa warraa isaanii obbo Tolaa Bulliit umurii isaanii 15tti heerumanii waggaa 2 booda gara Arsii dhufnee jedhu. Bakka irraa godaananis dubbatu. Maqaan kan keessan? Kiyyamu. Muluudha kan. Muluu eenyu? Muluu Badhaanee. Badhaanee Tufaa Hirkoo Daacii Gowana Kooyyee. Shaa Jumaan dhuunee warrumaa wajjin walitti jirru. 15tti nan heerumee 17tti biyyaa baane. Biyyaa bahee biyya natti gale. Biyya shaa dheekoo abbichuu achi kaanee dhufne abbichuu sani. Amma dhaama ijoolleedhaa ijoollumatti jaa wallaali. Isaan dheerina umurii ofiirraa baay'een waliin haasa'uu hin dandeenye maanguddoota birootti dabarra. Gandi kun sangoo jedhan sangoo jennaan. Okay, sangoo jettu. Sangoo jennaan. Wasumatti dhalan. Abbaan kan kee Tolaa Bulliiti. Tolaa Bullii. Tolaa Bullii bunee jenna. Salaalee dhufan. Haadhatii jechumatti fuudhee dhufe. Jawaar diimatti hin ta'e diimaa amma bakka gabaa hojjeduree jarri kun jiru kana. Haati kee waggaa meeqa hin ta'an jettee aadde Muluu? An waggaa 100 hin taatin jedhaa kun reefu 90 hin jedhu jara. Gara 90 jala dhufan. Yoo tilmaamu. Akkas jedha. Dhummuugaa boodarra dhaqne. Boodarra asii kaanee diimaa sanii xiqqoo gizee sana. Wonag jedhanii ari'an. Abbaa isaa jecha. Hidhan illee xiqqoo asii kaanee dhummuugaa galle. Warri gaafa abbaa lafaa akkamiin qe'ee gadhiisan akkamiin kutaa Oromiyaa garaagaraatti faca'an maanguddoonnii fi qacceen warra jalqaba qe'ee ba'ee waan jedhan qabu. Mee maqaa keessan natti himaa. Adamuu Damma ayyaanu ani kaa'uu saniin ofiin beekon amataa furii abbaa lafaatitti nu baase lafti hin xabbabe sisoo irraa ukkulii qotiyyoodhaan qotaa innaan ukkulii qonnu jennee dhufe. Sisoorra lama fudhannee irboo sadi fudhattee tokko kennita. Sisoon lama fudhattee tokko kennita. Ukkuliin immoo ukkuluma ka qixxee. Achi isa mormitanii baatan jechuudha. Achi sanima sababa saniin baane. Achi dhufnee asitti guddanne. As erga gallee maayinoo maallikkii qabna mangistiin galee amata lamatti asitti galleen. Mangistiin kam? Jaanoy. Jaanoy galee. Amata lamatti asitti galle. Afoola Oromoo Salaalee keessatti waan buqqa'u Oromoo Tuulamaa waa hedduutu jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti qorataa ogbarruu fi afoolaa kan ta'an Dooktar Asafaa Tafarraa Dibaabaa hayyuu diddaa fi afoola Oromoo Salaalee irratti qoratani. Tuulama akka qe'ee ofii onsee ba'u kan godhe roorroo jibbaa jedha Dooktar Asafaan. Kana keessatti Oromoon Tuulamaa karaa sadi saamicha dachiisaa mormaa as ga'ee jedha hayyuun kun. Barattoota koo warra maastersii sagantaa maastersii kana keessa jiran waliin ka agartee Salaalee irraa dhufanis jiru bakkayyuutii dhufu. Aadaa walaloo sirba isaatiin akkuma beekamu Salaaleen qorannoo gara sanaatii dhufu ijoolleen yeroo dhiyeessan qalbiin kiyyaa irra guddaa agartee gara sanatti luuccaa dhufee jechuudha. Keessumaa dhiibbaa uummata kanarra gahaa ture bara Haayile Sillaasee san duraallee qabee walitti kalaa'uu proximitiin waan jiruuf akkuma aadaatiin illee nu tuttuquu eegama amantiitiin maarreen ammoo uummata Oromoo kabiroo bakka biroo jiru gara kibbaa kana jiru tun cabsin dura Oromoo Salaalee kana cabsuu waan irra tureef tuulama gara sana jiru kan cabsuu waan irra tureef kun immoo al tokkotti hin taane isa kana aadaa isaatiin akkamittiinitu dhiheenyatti Finfinneetti dhihaachuu jarra kana waliinis barootaaf gartee walitti kalaa'uu kanarraan kan ka'u aadaa isaa afaan isaa akkamittiinitu qabatee dandamatee ture waan jedhu gaaffinatti uume jechuudha. Sabi kamuu
sirni bulmaataa haaraan yoo itti dhufu dur hin jirreen yoo itti dhufu sirni hawaasummaa aadaan biroon amantiin bifa amantiitiin dur hin jirreen baatuun waan dura hin jirre yoo itti dhuftu akkaataa itti dandamatuu fi akkaataa itti didullee qaba. Aadaa diddaa qaba sabi kamuu. Aadaa reeziliyeensii immoo qaba. Aadaa dandamannaa immoo qaba. Dhalootaa dhalootatti yeroo darbu wal haa caalu malee sadarkaan isaa sabu kamuu kana qaba. Kan salaalee wanna agartee wal daangessuu daangaa aadaatii fi afaan agartee sirna bulmaataa kabrootii wajjin wal daangessuu kanarraan kan ka'e gosoota Oromoo bakka biraa jiraatan irra rakkoo hamtuu jala jiraate sabi kun bara dheeraaf. So aadaa diddaa saba kanaa qorachuun tu yaadisaa natti dhufee jechuudha. Aadaan diddaa egaa akkamii bifa adda addaa qaba. Kan salaalee yoo laalle kuni gama kaaniin qabsoo hidhannoo ture. Resistaansii ture. Qabsoo hidhannoo yoon sin jedhu akka murnaattis akka nam-tokkeettis shiftaa baandiitirii waan jedhan kan aadaa akkasiitu jira. Abbaa lafaa lafa isaarraa kaasu yookaan abbaa lafaa akka malee itti darbee itti roorrisee hubuudhaan gobuudhaan dhahuutiin akka sanaan jiraachuu hin danda'u ka'eetu mogee seena mogor seena yookaan jammaa seena jechuudha. Lafitti qaban hin jiru. Waraana meeqa bobbaasan maqaatiin kanneen kaafnutu jiru jechuudha. Kanneen qabamaniis immoo fannifamaa turantu jiru jechuudha. Aadaa agartee afoola salaalee keessa kan salaaleen maqaa dhabee ta'ee ethnic heroes kan jedhamtu jiran. Kanneen dhihoo agarii tulluufaa fi obbolaasaa maqaa dha'uun hin danda'amu. Kanneen dhihoodhaa badhaadhaa Dirgaasaa yaayyaa Gullallee keessa maqaa dha'uutu danda'ama. So inni kun qabsoo hidhannootiin. Inni biroon ammoo yoo diduu yoo itti buluu itti oggoluu yoo diduu dhiibamuu gabrummaa kana jala ijuma kootiin taa'ee ilaalee akka kanattiin cabee namaa gatta'ee hin jiraadhu jedheetu tuullaa midhaan isaatii gubee mana isaa kana onsee ilmoo isaa baadhatee loon isaa ooffateetu ji'oota deemee Oromoo gara birootti immoo baqata dheessaa jechuudha. Sadaffaan immoo aadaatiin aadaa diddaatiin achuma taa'ee yoo hojiitti gabba'u ni weeddisa. Isheen tumaa tumtutu isheen daakuu daattus waan jettu qabdi. Waan abbaa manaa ishee irraa hidhamee waan abbaa manaa ishee irraa agartee ajjeefamee yookaan bosona lixee waan jettu qabdi. Faaruun sun sirbi sun aadaan sun aadaa hojii haa ta'u malee sirba hojii work song kan jennu kana haa ta'u malee ergaan ni dabarsu qabiyyeen isaa garuu waa'ee diddaati jechuudha. Haala hin beekamneen kun haala hin beekamneen dhiichisa keessa marroo keessa maal keessa bakka itti eebbifatanitti bakka itti maarree ta'anitti illeen wanni isaan jedhan waanuma saniif sana qofaa miti ergaa dabarsuu qaba jechuudha. Afooleen kan beektu shaayiin sirba baaftu waan sanatti agartee kennaa kan qabantu jiran jechuudha. Yakeresa mogori keba aleti gale mogori keba aleti gale kan darbes gara qabna kan nufos ko baqamna sutuma jenne dubbanna male mano mashanana mamagala Oromo kota walimnana watalinana migridarida kichandari miti jirtu ajarana jireni gangarida dutigari miti ajol shabano Lanjise magala banane mato kamnu damne ajole malaga samamne baralaga samamne jirenya mali kamna kane biyabane namni biyabane ajole minjisa. Aadaan diddaa Oromoo aadaa madiddaa qofa otoo hin taane aadaa waan bilisummaa aadaa waan nagaa aadaa waan aagaa fi araaraatillee eega didee yoo jijjiiru sirna sana akka nagaan bu'u ammoo waan godhu qaba jechuudha. Akka araarri bu'u ammoo waan godhu qaba jechuudha. Waanuma kunoo waan darbite kanarraallee waan agarruudha kun.
wayyaadattama barruu kan kee keessaa bara abbaa lafaa maal jedhaati biyyaa bahe Salaalee. Egaa inni hedduu yeroo jaarsi Salaalee sitti himu himmaan hin qabattu waa hedduun isaa garaa nama raasa. Amma fakkeenyaaf ka gullalleedha yeroo baay'ee waan miidiyaa irratti ka'eef haa ta'u yoo ka gullalleen agartee naannoo Finfinnee kana yeroo ka'an yeroo buqqifamanii inxooxxoo irra bahanii caffee ilaaluun hafee Finfinnee loon geessanii horoo baasuun hafee sana daddaballee jennaa turre. Hurufa boombii irratti jabbiilee yaasuun hafee kooraa dhakaa araaraa jaarsummaa taa'uun hafee oddoo daalattii irratti yaa'iin gullallee hafee gafarsatti dabranii qoraan cabsachuun hafee bara jarri dhufanii loon keenya sin dhumanii bara mashashaan dhufe birmadummaan ni hafee jedhu kun darbaa dabarsa waan agartee asmaariin bara tokkotti jette sana darbaa dabarsa dhalootatti waan hafee kana waan kan Finfinnee irraa buqqa'uu Oromoo eekkaa Oromoo gullallee Oromoo agartee galaan kun maarreen kun abbichuu kun achirraa buqqa'uu kana bakka dura agartee loon dheechifatan karra shananuu karra qirixii karra qaallittii karra aloo kana gidduu bakka loon dheechifatan bakka farda gulufan bakka agartee hora Finfinnee irra obaafatan bakka marraa bishaan agartee akka garaa jirurraa yoo buqqa'an waan isaan galmeessanii ol darbanidha. Inni kun bara kunoo bara Sillaasee faa bara Minilik faa keessa dhufanii yeroo isaanii Addis Ababaa jedhanii bakka sana moggaasanii kooraa dhakaa araaraa 4 kiiloo mafiit barri jedhan kana tulluu heexoo bakka jedhan bakka kunoo amma mootummaa qabatee jiru kana bakkayyuu maqaa jijjiiranii wannoo jedhan. Kan Salaalee yeroo asii immoo ol ba'anii immoo wannoo jedhan uummatachi jiru wajjin walitti dabalamanii achirraa immoo Amdee Abarraa faa immoo yeroo bara Sillaasee immoo ari'an waan godhu dhabee yeroo jibbaatee jedhu ani asirra gabroomee ciisanyaa ta'ee gabbaarii ta'ee asirra hin taa'u bakka Oromoon jiru bakka nagaan jiru bakka biraa immoo deemee qotadhee ijoollee koo guddifadha jedheetu siif ka'ee yaabbaa lafaa siif ka'ee yoo jaldeessis daboo sii ba'ee yoo aramaan dallaa sii ta'ee yoo hantuunni maarree sii ta'ee fira sii ta'ee siif ka'ee abbaa lafaa siif ka'ee jechaatu deema ji'oota deema kana gara Baaleetti gara Jimmatti gara kunoo Arsiitti buqqaa jechaatu deema iyyandaaqoo kuullee dhalee jedha loon ooffachaa yeroo deemu kana karaatti dhaltii jabbii baadhateetu deema akkasittiin gidiraa meeqa dabarsaadha kan isaan bakka kaaniif gaan. Kuullee dhalee jedha kuullee dhalee iyyandaaqoo gara boodaa siifan dhabee lafa abbaa koo lafaadha koo kan dhalootaa jecha kana faarsaatu deema. Waan kana fakkaatan waa hedduutu jiran jechuudha. Arsii dabalatee kutaan Oromiyaa tuulamni ittiin godaaniin hin jiru. Arsii, Baale, Harargee, Wallagga, Booran, Jimmaa fi Ilubbaa Borunda keessa warri tuulamaa jiru. Maanguddoon akka Taaddasaa Badhaadhaa kun jira akka Urgee Hordofaa akka Kumsaa Hordofaa jedhani baay'eedha Salaalee maan guutuudha asii ka'ee agarreecha gala. Gojjaamiif Bichanaa fa'itu silaa tuulamatti dhiyaataa kan jedhan Dooktar Asafaan garuu tuulamni Oromoo isa fagoo jirutti godaanuu filatee jedhu. Aaneef goru malee aareef hin goran jechuun waan kana mammaaksan ibsan. Kan itti dhiyaatu Gojjaame Abbayyaan jaarsoo qarree sana gabbu'ee qarree gowwaa gabbu'ee gowaadha gabbu'ee baheennaan kan itti dhiyaatu Dajan kan itti dhiyaatu kunoo warra Bichanaa kana. Warra inni maayii faa jedhan Adaama gama isa kan itti dhiyaatu deemee agartee naannoo Amaaraan qabamee jiru jechuudha. Inni torban tokko yoo ta'edha jechaadha achi gahuudhaaf garuu akkuma mammaaksaan agartee aareef hin gorani aaneef goranii jedhani akkasii miiree aareef utuu hin taane manni aaneef goranii jedhani kan itti aanu kana barbaacha ka'a jechaadha. Barbaacha hamma kana ji'a lama torban sadii ji'a tokko deemee Arsii, Baalee, Harargee, Jimma hamma kana deema. Nutti maniiru ilmaan isaanii nutti himu Adaamaa kan jiran jiru as keessas jiru haakilee keenyatu akkas jedhanii abbaan koollee yeroo ijoollee waggaa 100 waggaa 90 meeqatti du'ee nutti himaa turanii maaloodha jedhanii immaan buusanii yeroo isaan boo'antu ture jechuudha. So akkasi gara Jimmaatti kan isaan deeman asichi gara Gojjamitti hin kaane asichi gara kunoo Gondoritti achi hin deemne jechuudha.
achi immoo ta'uu didagaa deemaniyyuu immoo ta'uu immoo dida milkaa'uyyuu immoo dhabama achi dhaqaniifis hin ta'u. Beenuun gallaa jedhu ammoo dachaasanii ammoo beenuun gallaa salaalumattuu nu jibbanuu halaalumattuu jedhu halaala miti warri gamaa gamana. Beenuun gallaa salaalumattuu biyya waatiin namaa marrattu biyya waatiin namaa marrattu biyya maatiin namaa oowwaattu beenuun gallaa salaalumattuu nu jibbanuu halaalumattuu jedhu immoo deebi'anii dhufanii. Nama marara. Uummanni jaarraa oliif dhiibamaa as ga'e kun Oromoo kutaa biraa waliin akkamiin jiraataa as ga'e maanguddoota Arsii fi Tuulamaa waliin kana haasofnee jirra. Gaa'ela, gammachuu, gadda, daboo fi waltajjii walooti. Arsii kana keessa immoo aadaa harmoodhaa jedhamtu jira. Kun hariiroo hawaasa kanaa kan jabeesse ta'uu himu maanguddoonni. Akka ilmaan abboota tokkootti waliin turaatu turre agammatti jechuu ammas akkasuma jirra. Warri kennamma fakkeenyaaf harma ooloodha guddisa olii kenna walumaan jira akka tokkotti waliin jira jechuudha. Amma harma oodhaan kun jechuun firummaa irra caalsisanii firummaa san guddisuu jechuudha. Harma oodhaan ilma kiyyarraa naqqalee silaalu akka ilma kiyyaatitti silaal akka intala kiyyaatitti silaal haati manaatis abbaan manaatis harma hodhaan daa'imaan hoosisan harma. Akka ol beekanii bulanii akka ol hin ganne akka ol hin hanne akka ol hin lolle akka ol hin ajjeefneef waan akkana goon. Kanaan jirra ammas harma hodhaan hin hafe ammas hin jira. Warri olitti harma hodhaan hin jira jaala jenna jaalummaa. Walitti jabeeffannee bulla. Saniin as ga'een kun na caalee kun nu caaleen hin jiru amma as keessatti. Warri kun ka dhalate mogor keessa shawaa mogoritti dhalate. Loon isaanillee duunkaa burree jedhama burreen kun asitti ka waranii ka bobbaasan mogorirraa dhufeetiin araddaa kana bula. Qeetee inni tanarratti amma gadaa irreessaa kanarra bulanii. Ammallee gadaa irreessatiif bunni golee obboleeyyoo walii fuudhanii lafa waliin qabanii asumarra qubsiisan. Odoo akkanumatti warri asumarratti horee Oromoo qulqulluu. Abboo warri biyya kana sirrii dhufe. Nu durallee kan dhufe ima jira. Nu amma gaafa warri kun dhufu anuu ijoollee. Gammachuu bulli kun anuu ijoollee baqqalaa fa'aa hiriyaa wajjin. Abbaa baqqalaa bulli kana hiriyaa wajjin qola isan agarsiisa cirraashi xiqqoo inni narra jaba. Kana akka aadaa Oromootti akka aadaa wajji jireenyatti akka aadaa biyya keenyatti waliin akka seera Oromootti karaa awwaallee karaa muudaa kadhaa awwaallee wajjin kadhannee turree achi wajjin jiran. Akka kanatti hojii jirra. Eega shawaa dhufaniitiin hin jedhan biyya kanatti qotaniituma wajjumaan tiifannee wajjumaan nyaannee wajjumaan dhuynee odoo qirraaneen takka ittiin gahin mangistii lama moo sadi wajjiin fidne wajjiin nyaanne wajjiin dhuyne qirraaneen qabu nu uummata Oromooti. Fuudhalletti gurguralletti du'alletti duunallee walitti dhufneet wajjiin jiraanne wajjiin turuun kenna kabee huma. Hariiroon Oromoo Tuulamaa fi Arsii kana jidduu jiru amma haga an beeku keessaa tokko fuudhaaf heeruma waliin qabanii. San qofaa miti Oromoon Tuulamaa gaafa biyya Arsii kana galu baay'inaan dhufan. Gizee baay'inaan dhufan Oromoon Arsii kun kana qofaa miti tokko harma hoosise harma wal hoosisan jaalala walii kennan darbanii immoo inuma ka lafa hin qabne lafa kennaniif lafa muranii kennaniif jechuudha. Ammas hin hafne aadaan sun waliin jiraachuun waliin nyaatanii dhuguun walitti heerumsiisuun walirraa fuudhuun ammas yeroo gaddaa walitti dhufuun arras jira jechuudha. Kuni bakkeen amma irra teennee ilaallu kun adbaarii tolaa bulliiti. Biyya Sheekanaa Huseenii muudanii yoo dhufan Oromoon biyya bootaa kanatti amma bakka laaltan kanatti bachoo baasanii biddeena baasanii aannan baasanii bakka kanatti warra muudaa galu bakka kanatti affeeranii kan bakka itti deeman jechuudha bootaan kun. Nama akkamitti bakka kanatti yoo san lakkoofsa waan beeknu qabnu ijoollee garuu lakkoofsa waan beeknu qabnu warra muudaa dhufu muluu garuu bakka kanatti muudan asitti wanni asitti affeeranii asii deeman.
bachoo qopheessanii, daabboo qopheessanii, buddeena qopheessanii, akaayee qopheessanii, wanti qophoofne hin jiru buna qopheessanii tasitti eegan. Warri Sheekanaa Huseen achi yoo dhufee Sheekanaa Huseen jecha Sheekanaa Huseen lallabaa dhufan asitti qabaniiti, asitti teessisaniiti, asitti affeeranii gaggeessan. Bootaa sani kun bootaan kun jechuun adbaarii isaanii sani adbaarii tolaa bulleeti. Gizee jilaa gizee ayyaana muuda keenya gizee muuda keenya Sheek Huseen ka deemnu kana muuda yoo deemnu diggisee kanatti eegee nyaachisee buddeena baasee akka gaariin aanan gadi naqee nyaachisee asiin keenya kadhatee Oromoon keenya kadhatee akka seera kanatti du'aayi godhaaf akka kanatti du'aayi godhee kadhatee wajjin kadhatee muluu jaalalaan wajjin zallaqee abboota keenya wajjin jira akka kanatti wajjin jira. Akkuma aduu dhufne walitti makamne walitti torree waliin bullaa aduu dhufnu biyya kana isaanis immoo oosani waan qabani kan uffatan waalluudha. Waalluu san keessaa booyyatetti baani. Wajjumaan rafne, wajjumaan guddanne. Amma daganaa isaanis kiristaanaa ka'anii dubara teenya fuudhanii horani. Walitti makamne asiis achi heerumte jira. Dubarri teenya. Tole walumaan jirra du'as hormaatas dhalas wajjumaan jirra. Nagaan isaanis Oromoo nus Oromoo. Afaan waliin beey. Wanni tanatu kirrii kanatti addaan malee tokkichaa jiru. Wajjumaan nyaanne wajjumaan dhugnu. Gini sanga jimaatas roobi sooba nyaatan nu nyaannu bakka kanatti addaan gor. Kanaachi garaarummaan hin jiru. Tokkichuma uma nabsumaa wal jaalannaa sargii yoo nu waaman hin dhagnaa foon hin nyaannu hooyin horii nuu kennan hoolaa tokko re'ee nuu kennan hin qalan addumatti nyaan mana addatti nuu kennan sanii achi marqa nuu kennan marqa keenya nyaanneet waan ofirraa kennine gaggeessa heebbifnee gara manaa galla. Isaan se'oo dhufan horii akkasitti kennaniif hin qalatan ufumaaf qalatan mana hin kennaniif meeshaa hin kennaniif qalatanii nyaatanii heebbisanii gara mana ofii galan. Warri Tuulamaa qe'ee ganamaa isaanii kan diinni irraa buqqise takka takka qomoo ofii iyyaafachuu irraa kan hafe tasuma akka quban qabnellee dubbatu. Asuma irratti wal horree qe'een teenyas tanuma taatee haftee jedhu. Inni gizee tokko ta'an ijoollee fuudhee deemetiin karaa deebi'e inni Addis Ababa geetiin deebi'e. Inni biyya muloo. Ofii kaan namni deemeen jira biyyi nagama jira tan achi jiru warri nu beeynu dhuman hormaatatu jira ilmaannan. Dantaa siyaasaaf jecha kan dhalachaa dhufeen warri tokko tokko hawaasa kana walitti buusaa akka jiran dhaga'ama. Warri kun adaba godhachuu akka qaban gorsu Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa. Deemanii yeroo dhaqan amma dhiibbaan kun beektaa bifa adda addaatiin uummata achi jiru irrattis bardaniidha ba'aadha. Uummanni kun lafa isaarraa fudhatamee yeroo asichi deemu uummanni achi jiru sun waan qabutiin waliin hirmaata. Waan qabu lafa qabu kana ofirraa kutee kennaaf ba'aadha achaadha. Waan godhu dhaba dhiiga isaati lammii isaati waan ta'eefitu ofirraa kutee kennaan malee lafi darbaan jira. Lafti lafuma sana isuma sila uumamaan jiruudha bar. Akka kana yeroo agartee ta'uu fi diddu akka yaadatti ta'uu fi diddu ammoo achi as deebi'ee waan ta'e ta'a. Amma maal ta'a achi yeroo jiraatanii tutturtii kana keessa barra dhufaa darbaa keessa waan amantiitu jira. Amantii addanaa agartee amantii ortodoksii qabatee yeroo deemu uummanni gara sanaa ammoo yeroo tokkotti adeemsa seenaa keessa nuti amantiidhuma jara kanaa hin fudhannu musliimallee taana malee jedhaniitu waaqeffannaa lafa kaa'anii musliima ta'an warri sun immoo jechaadha. Inni kun immoo akkuma sila siin jedhe walitti kalaa'uu kana keessa yeroo dheeraa kana keessa sukkuumameetu amantii isaa ganama kan waaqeffannaa kana wajjin wal bira akkaataa itti qabee ittiin jiraataa ture uummati salaalee uummati Tuulamaa immoo jechuudha. Jaarsa yeroon gaafadhe yeroo qorannoo kana akkamittiin wal simsiiftanii waliin jiraattu jennaan sababiin isaas yeroo foormii guutanii yeroo mana lakkaa'an uummata lakkaa'anii foormii yeroo guutan amantii kee jedhanii gaafatuumi. 95% ortodoksiidha jedha Oromoon Tuulamaa. Mana isaa dhaqxee yeroo gaafattu ammoo wanni inni akka inni itti jiraatuu fi wanni inni si himu alatti akka ambaa manatti akka abbaa siin jedhaa jechuudha. 95% isa ortodoksii jedhu sana galagalchaa jechuudha. 95% waaqeffataadha jechuudha Oromoon Tuulamaa. Jiruunsaa jireenyi isaa san. Kana qabatee yoo achi deemu waan amantii musliimaa kanaaf wannoo kana gidduu walitti bu'uutu jiraata. Kan kana walitti buusantu immoo jiru. Inni asii ari'e kun asumatti hafe miti. Achis jira. Kanaaf
isa kanaan maqaa biraa itti moggaasa uummata agartee tokko ta'ee haadhaaf haadhoo ta'ee obbolaa ta'ee waliin jiraatu seenaa keessa maaddii tokko keessaa waliin nyaatu lafa tokkorra waliin agartee waan qabu walii kennee waliin bulu waliin jiraataa dhufe kana dantaa siyaasaatiif jecha walitti buusuutu jira jechaadha. Wanni dhiyoo ji'a sadan darban kana Baalee Roobee deemnellee agarree kanuma. Arsiillee wanni deemaa jirtullee kanuma. Amma uummanni isa kana irratti baree garaa walitti deeffatee nuti haadhaaf haadhoo obbolaa jedhee agartee walii fixatee araara walii buusee amma waliin nagaa jiraachaa jira. Bakka ammoo rakkoon jiru amma sunuma jira. Akkuma kana akkuma aadaa isaatti akkuma sila wal danda'aa turetti uummanni kun musliimas haa ta'u waaqeffannaas haa ta'u kiristaanaas haa ta'u oromummaadha. Wanni walitti isa hidhu waan ta'e jennaan akkuma aadaa isaatiitti akkuma wal danda'uu beeku sanatti uummata isa kaan iyyuu hin danda'ame hin guddifataame hin hammataame isa kaanuu akkasittiin wal danda'ee waliin jiraata waliin fixata jenneetu abdanna bakka dhannee araaras carraa argannee deemnee dubbannetti Baalee Roobee amma nagaan bu'eetu jira. Bakka rakkoon jiru immoo akkuma kana araarri hin buutee jenneetu abdanna akkasii hoodha. Daawwattoota keenya waa'ee Oromoota Tuulamaa Arsii jiranii kanumaan goolamnee jirra. Fayyaa ta'a.